Oromiyaa keessa jirutti akka furmaatan taane waan akeekaa jiruuti ture qabaa jechuudha. Dhumarratti egaa haala amma jiruun uummata Oromoo deeggartoota adda bilisummaa Oromoo biyya keessa jiran qeerroo bilisummaa Oromoo fi hawaasa Oromoo akkasumas deeggartoota saba adda addaallee ta'uu danda'aniif dhaamsi ati dabarsitu maali yeroo kana keessatti? Ayyeegaa dhaamsi ani saba bal'aa Oromoo fi deeggartoota qabsoo bilisummaa Oromoo keessumattuu immoo ilmaan Oromoo umuriin isaanii yeroo itti waan isaanirraa eegamu tokko gumaachanii darban keessa jiranii ani qabu gaaffiidha qabnaa gaaffii haqaati hakumni kitu irratti kutumamedha kaa itti manaa baanee fi umurii itti gunnee fi wareegama itti kaffalledha. Gaaffiin sun ammoo yeroo ammaatti butameetu jira. Garmaleeyyuu guddaa jina hamaatti nu geessaa jira. Har'as ka dalagamaa jiru kanuma waan ta'eefi dhaloonni ammaa kun waan barbaadu beeka. Waan barbaadu sana haga argatutti ammoo eenyumaafuu haala kamuu keessatti dhaloota hin jilbeeffannee fi qabsoo Oromoo hin sharafsiisne dhaloota harka kennachuu hin dandeenyetu jira waan ta'eef dhaloonni akkasii kun wanni yeroo hundumaa gola keessatti biqilamtee gadi baatu dhiibbaatiin fudhadhaa nuyi jedhanii gadiitti baachuu danda'u hin qabnu waan ta'eef dhaloonni falmaataa itti fufuu qabaanii dhaamsa ani qabuu jechuudha. Keessumattuu yeroo ammaa kana murnoota adda addaa qopheessanii bakka adda addaatti moggaasaa isa kaan bulbuu gochaa isa kaan firoonfachaa Oromoo cabsuun habashootaa Oromoo biratti illee deebi'ee dalagamaa jiru kun yoomiyyuu ilmaan Oromoo yeroo gabaabduuf illee taatu guddaa jechuu hin qabu kanarraa kan yeroo darbe waraana bilisummaa Oromoo mudate waan fakkeenya guddaanuu ta'u waan ta'eef yoomiyyuu taanaan gara duubaa hin jiru gaaffii qabna gaaffiin keenya deebii argachuu qaba. Addunyaa kanarratti mirga darbee dhalli namaa waan mirga namummaarra darbee gaaffii adda addaa gaafataatu jira. Nuti garuu Oromoon mirga nama taanee jiraachuu mirga namummaallee dhabnee jirra waan ta'eef gabrummaa qaanii addunyaarratti hiriyyaan qabne akkasii keessaa bahuu kan dandeenyu wal sosobuu fi wal sobuutiin miti almannee cabsinee keessaa bahuutu nurra jira waan ta'eef sanaaf of qopheessuun dirqama. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo isa kana garaa sadarkaa biraatti ceesisuu fi wareegama barbaachisu hundaa kaffaluuf qophii waan ta'eef waraana keessa waraana bilisummaa Oromoo jabeeffadhaan jedha uummata Oromootiin. Gama hundumaanuu kaa sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiran Oromootti marsanii jiran maal hojjechaa akka jiran Oromoon quba qabaa jechuudha. Namni kana quba hin qabne nama rafee jiru qofaatu hirribaa ka'uutu irra jiraata. Gama hundaanuu duulli qarriffaa bulguu ilkaan qarataa jiru Oromoo irratti qopheeffamaa jiru yoomiyyuu taanaanii kan inni cabuu danda'u yoo Oromoon takka ta'ee harka wal qabatee qabsoo isaa fuulduratti furgaate qofaa waan ta'eef kanaaf of qopheessuun dirqama qabsoo nurraa eegduuti kanuman dabarfachuu barbaada. Hedduu fayyaa ta'e jaalmarroo. Dirabadera fuudhee jarru inni waan garaa qimee fixeen jiru yakkitee saaxileen jiru marakkateetu rakkoo jiru bara gara bal'annaan gowwaan se'anii kadhannee dadhabne jara hamtuu malee qottoon xaafii muru dhaqiidhaalee wanna kutataan irra jiru hamtuu malee qottoon xaafii muru kanneen laalaa akka kutataan itti jiru malee qottoon xaafii muru dhaqiidhaalee wanna kutataan irra jiru hamtuu malee qottoon xaafii muru kanneen laalaa akka kutataan itti jiru. Shibala koo komodiin barreesse anumaaf situu wafee jarri nurraa deesse odeen shimala gadeen nama ganti shimala koo xiiqiin dandeessu fatillaa
sibiranesu Atilaafini jira ansibiranesu Shimala koo kolmaan barreesse Shimala koo kolmaan barreesse Shimala kee kolmaan barreesse Shimala kee kolmaan barreesse Ati didii waamii wal kaasi Ati didii waamii wal kaasi Gadi galtuu roorroo dandeessi Gadi galtuu roorroo dandeessi Yaa barruu kafanaa hin taane haana mana jarri wal filee kaakaa hin dutti mannaa Yaa barruu kafanaa hin taane haana mana jarri wal filee kaakaa hin dutti mannaa Rakkoo barasii hin taane kaamma sadi dubbiin gamaa kaatee dhufte nuttisi Bingamaa kaatee dhufte nuttisi Saneessanumaa uummanni kun onguguma dubbiin kalee dhoote dhufte dhuguma Saneessanumaa uummanni kun onguguma dubbiin kalee dhoote dhufte dhuguma Ibulkuyyuu saasirnu marsaaduu faarsa Yomchite gadoon biqiltee akka coqorsa Yomchite gadoon biqiltee akka coqorsa Kaleessa galgalaa Toleboo toleboo waliin kakatanii Toleboo toleboo Adoo maaltu galee Toleboo toleboo wal qamatanii Toleboo toleboo Bingalan qabdu Toleboo toleboo barri shantamaa Toleboo toleboo Sochoo hin bakkaa Toleboo toleboo manni sanumaa Toleboo toleboo Jaalan macha koolan macha goobe Wayyanaa tajaarri ni soobe Jaalan macha koolan macha bulee Nama jiru meeqaa garee Jaalan macha koolan macha bulee Wayyanaa tajaarri ni soobe Jaalan macha koolan macha bulee Nama jiru meeqaa garee Jaalan macha koolan macha goobe Wayyanaa tajaarri ni soobe Jaalan macha koolan macha bulee Nama jiru meeqaa garee Jaalan macha koolan macha bulee Wayyanaa tajaarri ni soobe Jaalan macha koolan macha bulee Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sagantaa keenya waliin waan turtaniif hedduu galatooma torbeemmoo qophii wal fakkaatu walitti deebina hagasitti nagaan nu tura.